Sagalee kiyya kana odoon dhaggeeffatin, odoo waan tokko hin jedhin, odoo sheerin godhin, odoo koppii linkin godhin biran darbin warri na agartu maqaa itti amantu maqaa rabbiitti si qabe waaqa itti amantu si qabe adaraa rabbii sagalee kiyya kana obsaan na dhaggeeffadha adaraa rabbiitti amantu adaraa maaramii na dhaggeeffadha obsaan waan biraa isiniin hin jedhu tiktokiin koo isni duraanii nanaraa cufame narratti cufame na beekuu dandeessan na beekuu dhiisuu dandeessan tigist shawaa salaalin jedhama tiktokiin koo ammas immoo deebiseetuman tigist shawaa namaa jedhee baneesumaan deebisee kanaafuu namni tokkichi yoo argite koppii linki sheer godhi nama 10 kana karraa kanaaf shaangulliitii boo'ichaa na jalatti hin gadhiisina homaa shaangulliitiin boo'ichaa faayidaa naan qabu tiktokiin irratti cufsiisa malee adaraa rabbii komentiin han barreessin sheer koppii linki godhi bicha rabbi tamantuu si qabu waan biraati muti obboleessa kooti jecha malee dhimma tiktokiin qabu dhugaa rabbii harka sheer goote sanii rabbi fayyaa si haa kennu sheeri koppii linki bicha naa godhi tiktokiin koo diggaamin narratti gubachaa jira ammas naa deemaan jiru kunis warningii natti kennaa jira kalee malee har'a bultee abraffaadha erga narratti cufamee sun ammas immoo jaalala namaa hoon qabaadha tiktokiin koo boru guddata an dhimma tiktokiin qabu obsaaf caqasaan na dhaggeeffadha adaraa rabbii adaraa waaqa itti amantanii sin qabe ijoollee adaraa rabbii obbolaayyan koo tiktokiin koo yaa gubatu sinnaa jiraadha warri viidiyoo obboleessa kiyyaa dalagdanii nafaana taatanis shaangulliituma boo'ichaa na jalatti hin gadhiisina jabaadhu jedha sheer godhaa malee shaangulliitiin boo'ichaa na fayyadu mucaa asirratti argitan kan mubee isa Suudi Arabiyaa keessatti adagaan miilaa irra gahe mucaa kana jechuudha tiktok isaa jala galaalaalaa waan inni gadhiise feesbuukii fi intini isaa jala galaalaalaa maqaan isaa muubuma jedha sarchi godhaati kanaafuu ijoollee bakka jirtanitti mucaa kana naa eebbisa waan biraa isiniin hin jedhu obboleessa koo sabbataa deemeet laga xaafoo sandaafa yookaan immoo magaalaa sandaafa jalatti argamtu laga xaafoo laga daadii jedhamu miilli isaatu akaal gudaatanyaadha mucaan kun miila isaa ofiifuyyuu mucaan kun nama kanaa ta'e obboleessa koo laga xaafoo deeme kiiloomeetira meeqa fagaata laga xaafootii fi sabbanni walirraa warri beektan warri qaaman guutuu jirtan obboleessa koo warri itti dhiyoo jirtanuyyuu nama meeqan kadhadhee dadhabe viidiyoo naa waraaba obboleessi koo tiktokii fayyadamuun beekuudhe rabbi immoo siifis aduuqanii sii teesse sana dhagaa jirta warri tiktokii kanarra fayyadamtu hanna beektu sun jechuudha han obboleessa koo naa waraabi jedheesi kadhee na diddee rabbi immoo beekta mucaan kun immoo rabbi isaa eebbisu ijoollee adaraa rabbi naa eebbisaa mucaa kana wallaahi billaa naa eebbisaa warri musliimatis mucaa kana naa eebbisaa rabbi isaa eebbisu dhugaa rabbi naa eebbisaa mucaan kun tiktokii kiyya jalatti argee mubee si dawwalee adaraa hayimaanotii amantu saniin jedhee mucaa kana dawwalee mucaan kun guyyaa 15 guunne torbee keessatti obboleessa koo dhaqee laga xaafoo yookaan dammoo sandaafa magaalaa sandaafa jalatti argamtu sabbataa deemee mucaan kun tiraanspoortii guggubee miila isaa tokkicha kanaan deemee obboleessa koo naa laale dhugaa mucaa kana naa galateeffadha warri tiktokii fayyadamta mucaa kana jala deemati tiktokii inni gadhiise jalatti dhaqaa laala dhugaaf soba addaan baaftanii waan biraasiin hin jedhu mubee dhugaa rabbii waan biraasiin hin jedhu ani hoosii baasuu dadhabe ulataa kee rabbi si haa baasu wallaahi rabbi si haa baasu ani hoosii hin baasu maaliif ulataa kee si baasuu hin danda'u kanaafummoo rabbi umurii jireenya guutuu siif haa kennu siifi obseedha haadha manaa kee wajjiniin kanaafuu adaraa rabbii mubee jala dhaqaa
tiktokii inni gadhiise jalatti an tiktokii jalatti gadhiise dhaggeeffadhaa. Kanaaf immoo warra akkaawuntii obboleessa kiyyaa na ergettanii na gaafachaa turtanii balaan akkaawuntii gadhiiseen tiktokiin kiyyaan irratti qarqar jedhee gubatee warri immoo tiktokii obboleessa kiyya gargaaruu barbaadan lakkoofsa tokko barreessa. Kanaafuyyuu namni tokkichi kee nama 10 nama 20 sheer naa godhi tiktokiin koo gubatu somaa miti naa jajjabeessaa sheer kopiilingi godha. Mucaa kana mubee jedhaa jala galaa laalaa tiktokii isaa jechuudha. Dhugaa mucaa kana naa eebbisaa adaraa rabbii ani eebbisee fixu Oromoo wajjin naa eebbisaa. Ani sin malee maalan qaba obboleessi koo sinitti bu'aa jira obboleessa koo na gargaara waan biraa waan jedhu warra fooloo gurguddaa biraan gaa sagalee obboleessa kooti shaangulliiti boo'ichaa na jalatti hin gadhiisinaa adaraa rabbii.